Jiraatonni godina Gujii lixaa aanaalee Bulee Horaa fi Dugda Daawaa haala nageenya naannoo isaanii eeggachuu danda'an irratti mari'ataniiru. Gocha ABO shanii raawwachaa jirus ni balaaleffannaa jedhanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaa Balaachoo Jabeessaatu qindeesse. Godina Gujii lixaatti jiraattonni aanaalee Bulee Horaa fi Dugda Daawwaa haala nageenya naannoo isaanii eeggachuun danda'an irratti mari'atan. Akka jiraattonni aanaalee kunniinii jedhanitti ABO shaniin miidhaa hedduu lubbuu fi qabeenya keenyarra geessisaa waan tureef ni balaaleffanna. Neetworkii shanee kukkutuuqan diina jenneetti muuqan caasaa diina fakkaatummaatti caasaa diinaati jennee keessa baasuu qabnaa jechuudha. Jiruuf jireenyi kenna gada wanni nu jiraannuun nuti ummati Oromoo kuni keessa Gujiin eendulle nan Oromoodhaan kun gadaan bullee gadaa oolla waan gadaan jibbineera nul. Qaamoleen badii ABO shanii hawaasa keessa dhokatanii misooma gufachiisaa jiran mootummaan tarkaanfii seeraa irratti fudhachuu akka qabus jiraattonni kun gaafataniiru. Mootummaa fi nuti wal qabannee nama tokko ta'ee ani hojjataa miti adoon jedhini wal qabannee akka warra kana baanyu warra xiqqaa kana as keessatti akka baanyu addii guutuu qabna. Miidhaa ABO shanii aanaalee kanneenitti geessisaa turan safuu hawaasaa kan miidhu waan ta'eef murtoo abbootii gadaa dabarsan hojiirra oolchuu qabna jedhan jiraattonni kun. Qaamoleen hawaasaa ABO shanii karaa dabarsaa fi midhaanii fi bishaan dhiyeessanii fi seeratti dhiyaachuudhaan murtoo argachuu akka qabanis jiraattonni kun gaafataniiru. Namni midhaan kennee karaa isii dabarsu kasii midhis tokkoffaa adoo qabantee shalee waraanaa san caalaa akka mataa kiyyaatti wanti itti xiyyeeffadhu adoo siin rukutanne namni midhaan kennuuf murtee abbaa gadaatiin bakka rukutamuu qaba kutanneefi. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Bulee Horaa obbo Baalli Iyoobii fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaa Dugda Daawwaa obbo Ayyalee Hoxxeessaa qaamoleen ABO shanii waliin hidhata qaban adda baasuudhaan tarkaanfiin seeraa irratti fudhachuudhaa fi hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Nageenyi waaraa hawaasa aanaalee lameenii akka mirkanaa'u gochuudhaafis hojiin hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Iddoo kuufama shanee kan ta'e gandooti akka Gobicha akka Murtuu Cilisaa xiyyeeffannaa addaatiin hiikoo addaatti kennine afarsaasaa guyyaa dheeraa taasisne eeruu uummataatiin namni 106 adda ba'ee jira jechuudha. Ammarraa gallee itti bobbaane eenyu waliin jira jennee addaan baanyee ifirraa kutuu qabnaadha. Diina ta'uu beenneerraa diina immoo of keessaa balleessuu qabnaan waliin galche. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Gujii lixaa obbo Dagguu Busaawaa aanaalee kanneenitti humni shiftaa yeroo garaagaraatti miidhaa geessisaa turuu eeranii qaamolee badii hawaasarraa miidhaa geessisaa turan gocha isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Hawaasni miidhaa ABO shanii geessisaa jiru hubatee qindoominaan nagaa isaa eeggachuu akka qabus dhaamaniiru. Kaampii shanee kilaastera kana keessa turte. Kaampii shanee Dogoo keessa turte. Kaampii shanee Dhuqisaa keessa turte. Caasaa shaneen Roobii keessatti ijaarachaa turte. Ifirraa diigdanii qaama nageenyaa waliin teetanii qaama siyaasaa waliin teetanii hojii hedduu hojjechaa turtanii jirtan. Gandooti hundi muuxannoo mataa kennaa qabna. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu